rakkoon keenya Oromoodha. Unumatu ufiif rakkoo ta'e. Otoo rakkoo keenyaaf furmaata kennuuf gatteenyee mari'annee keessatti akkuma Tireevar jedhee walitti wacuu dhiifne wal dhaggeeffannee elaameedhaan furmaata itti kennina jennee rakkoon keenya waggaa 20-30 dura furmaata argatuu danda'a ture. Yoo xinnaate waggaan arfan darban Oromoon yeroo itti wal dhaggeeffachuu dhiise fakkaata. Yaa kanaaf wal dhaggeeffachuu walitti wacuu otoo hin ta'in wal dhaggeeffachuu mari'achuu rakkoo keenyaaf furmaata kennuun nurra jira. Elaameedhaan dubbannee rakkoo nurra gahaa jiru kana rakkoo hamma kanaatu nurra gahee garbummaa jala jirraa cunqursaa waggaa 150 nurra ture. Jedhu himachuu qofa otoo hin ta'in kana baruun hubachuun barbaachisaa miti jechuuti nama barbaachisaa. Garuu sana himachuu qofa otoo hin taane faranjiin rakkoo keenya hiikuu kan Yukireeniif akkuma Tireevar jedhe furmaata kennuuf addunyaan gaafa socho'u waa'ee Oromoo dubbachuuf gurra kennuu hin dandeenye. Itoophiyaa keessatti uummata Tigraay irra dhumaatiin dhaqqabe hamaa ture. Uummanni Oromoos kana wajjin dhaabachaa ture. Rakkoon keenya waan fakkaataa tureef yoo xinnaate baroota waggoota darban sadarfan kana keessa haa ta'u addunyaan nama gurra isaaniif kenna Oromoof gurra hin kennin. Rakkoo Oromoof gurra kennuu kan qabu rakkoo Oromoof furmaata kennuu kan qabu Oromoo qofaadha. Oromoo kan ta'uu danda'u yoo mari'anne kan darbe xiinxallee amma hojjechaa jirru tilmaamne performaansii keenya raawwii keenya jijjiirree gara fuulduraatti deemuu dandeenyudha. Wanti har'a wal geenyuuf waan darbe xiinxaluu waan hojjechaa jirru dhuunfaatti ilaalu waan waliin hojjechuu malluu fi waliin hin hojjenne immoo irra deebinee xiinxaluudhaan attamitti waliin hojjennu waliin waan dhuunfaatti hojjennu dhuunfaadhaan gargaarsa uummatarraa barbaannu immoo gargaarsa uummatarraa kanaaf sana barbaanne jennee tartiibessuudhaan lafa kaa'uudhaan furmaata kaa'u. Waltajjii kanarraatti kan eegamu har'a dhumate jennee waan eegnu hin jiru. Garuu mariin isaarra jalqabee bor maal hojjenna iftaan maal hojjenna waggaa lamatti baatii jaatti eessa geenya isa jedhu irratti mari'achuuf jirra jechuudha. Warri dubbattan akka dhaabaattis akka dhuunfaattis qalbiitti kan qabaachuu qabdan bor maal goona attamitti rakkoo keenya keessaa baana rakkoo keenya tartiibessuu qofa otoo hin ta'in akkaataa itti keessaa baanullee himuu irratti akka xiyyeeffattan kabajaan sin gaafannaa warri dhaggeeffattanis warri gaafattanis kanuma sammuu keessatti qabattan qalbii keessatti qabattan gaafanna kanuma galatooma.